Amma simboneer. Kana booddee haqaaf dhaabbadhu. Dhiigni koo akka jigeetti nafnaf. Lubbuu cubbuun baddee dhiphattee sin qabdu. Giiftii lubbuun koo nagaan boqochuu dandeessi. Guddaa naaf galatoomtu. Si qofa otoo hin taane warri si cina dhaabbatanii si gargaaran hundi isaanii guddaa galatoomtu. Ati garuu qofaatti obboleettiin koo tokkittiin gaachana kooti. Baay'een si jaalladha. Naaf jiraadha. Anis hin jaalladhu obboleettii koo. Giftii maaloo dhiisin gaddini? Dhiisii reerrolee nan dhowwu. Guyyaa meeqa mimmaan gaddaa boo'eera. Halkan meeqa abdii kutadhee mimmaan koo buuseera. Utuun boo'ees utuun gaddees kun rakkoon qabu. Kun kan gammachuuti. Maal akkanaan jettee yaadatta? Wanti siin jedhe baay'ee dabara. Yoo namni maalan siin jedhe laate. Akka irraa kana fuulli kee hundi ilkaan ta'e otoo akka kanatti hin kolfin. Guyyaa muraasa dura abdii kutattee turte. Nan dadhabee maal jechaa turte bara. Maal abbaa koo godhure? Sababa kootiin namni kun hundumtuu yeroo miidhamu gaafa nara. Waan baay'ee naan jette keessaa maal akka hin daganne beekta? Amma sabumatti qabatutti moo maalan immoo siin jedhe laata? Kana booda heeyyama waaqayyoon eega malee lubbuu obboleettii koo tokkittiif jedhee namni biraa akka miidhamuuf ni yaamu jettee turte. Afaan keetiin akkana naan jette. Kunoo yeroo waaqaa sin oolle kan guyyaa eegee murteesse. Wanti hundi guyyaa qaba yeroo jedhan nageenya. Dhageera. Garuu dhugaa yeroo haguugamu abdii kutachuurraan kan ka'e lubbuun urjiis dhugaan argattu. Addunyaanis dugda natti galagalchiteetti jedhee yaadeen ture. Anatti garuu raajii natti ta'e. Amanuu natti ulfaate bare. Maaltu sitti ulfaate? Jechuun maaltu raajii sitti ta'e? Waan hundi isaayyuu. Ifa dabar kun. Namichi maafii hamaa dabar. Harki isaa dheeraa waan ta'eef akka hojjete dhoksuuf karaa dheeraa imaleera. Maal godhare? Dhuma irratti immoo salphate. Kanuma ga'a. Hin beeku garuu karaa baay'ee yaaduuf yaalleera. Tasuma naa liqinfamuu dide. Yeroon isa waliin dabarsifaa yaadachaa jira. Hojiin isaayyuu akka ta'uun isaa si liqimsamuu dide jechuudha? Tasuma. Sitti meen ture bara. Yeroo sana ati jaamtee turte. Ani garuu sirriitti hin beekan ture. Jireenya keenya keessatti wanti nuti goonu booda deebii akka inni gatii nu kaffalchiisu. Gochaan Dooktar Eebbaas haa turu malee akka inni gatii harka isaatii argatu nan beekan ture. Dachee kana irratti meeshaa ittiin namaaf safarteensiif safarama jechuun dhugaa miti. Yeroo tokko dhugaan dabee argita. Sitti hin fakkaatin. Yeroon ijoollee ture beekaan maal jedhee akkanaan eekamu beektaa? Ganama afachuu. Beekaan sitti dheekkamu ture moo? Eekamsaa minaa miti. Garuu immoo balleessaa koo waan ta'eef beekaan callisee bira darbuu hin barbaadu. Xiqqoo natti dheekkama ture. Maal yoo tiboota? Mana barnootaa sa'aatii 2 walakkaatti gahuudhaaf dirqama sa'aatii 1 daqiiqaa 45tti manaa ba'uun qaban ture. Ani immoo dursee ba'ee mana barnootaa deemee jiru tokko waliin taphachuu waan barbaaduuf sa'aatii guddaa keenya mana keenyatti fannifamee jirutu jira ture. Inni yeroo sa'aatii 1 ta'u ani immoo daqiiqaa 45tti dabalee itti buteen ba'an ture. Taphaaf jettee daqiiqaa 45 nama uffatte jechuudha? Rakkoo waaree booda ture. Sa'aatii 9tti baanee ani immoo sa'aatii 9 daqiiqaa 45tti mana ga'uun qaban ture. Kana ta'uu baannaan eessa turte jedhamee natti dheekkamamaa ture. Kana waan an beekuuf mana barnootaatti akka baaniin fiigaan mana ga'an ture. Amma ammaatti garuu eessa turte jedhamee natti dheekkamamuu hin hafne. Maaliif naan jettu? Akka baateen erga galtee maaliif? Daqiiqa ganamatti butteefi? Eeyyee
Sa'aatiin ganama daqiiqaatti guutee 1:45 godhe sun galgalatti immoo 10:00 ta'a ture. Argitee wanti ganama godhe otoon ooliin otoon buliin natti deebi'a ture. Jireenyi isaa akkasidha. Namni nan argu jettee hamaati gootee sumatti deebi'a. Yeroo isaa eeggatee dhufa. Afachuu ganama akkamitti deemte? Daqiiqaa 45 dursitee jechuudha? Lakki oduurraa ilaalee sirreessaa ture. Oduun sa'aatii 2 yeroo jalqabu kan keenya immoo dursee waan jiruuf 2:45 jedha ture. Ani yoo ganama dogoggora koo sanarraan baradhu inumaarran deebi'a. Inni immoo waaree booda eessa turte jedhee natti dheekkama ture. Dogoggora kee irraan barattu? Yeroo sana ijoollummaa nan ture. Ani ganama sana ijoollee wajjin deemee taphadhu yaada malee galgala sanatti dheekkama hin yaadin ture. Ammas hin falmitaaf jechuudha. Jedhi nama oolmaa guddaa sirraa qabu kana wabiidhaan deebii baasisi. Haboo callifteetu Dooktar Eebbaan otoo inni yaadiin shira irratti xaxaniitu malee tasumaayyuu kana hin godhu. Maayikil Iskoofiild keenya Prison Breaking Season 6 yoom eegalare? Egaa ati kolfuu dandeessa. Anis immoo sii kolfuu gowwaa. Dhugaa yeroo sitti immoo hin haariin. Jaallattus jibbitus Dooktar Eebbaan si sobaa ture. Amma kunoo irratti baramee bakka sirrii isaaf maluu argateera. Bakka sirrii mana dabaa ta'uu isaati? Egaa bakki akkamaan jiraachuu qabu mana kitaabaa immoo hin ta'u. Akkoon koo maal jetti seete? Faanni sobaa gabaabaadha jetti dur. Akkasuma immoo gaara simba'uu kan isheen nuun jettu. Akkoon koo? Maarreegaa akkoon keenya siin jedhu anaadhaan kan isheen guddiste. Ati eessatti immoo beektaan? Akkan guddifachaan fudhatamee achitti guddadde yaadachiisuu keetii? Ana akkasiin jenne. Erga kaasuun keenya nafne immoo dhugaan jiru kanuma. Akkasuma immoo harka akkoo ofii irratti guddachuun maal akka ta'e hin beektu jedheeni. Maanni maaloo mana hoddirree qalmaa goote kaalsiidha moo mana fincaaniiti kanatti miicaartu? Maal kaalsiin amma ammaatti sitti na joofne waa'ee kookootii kaasnaanii kan sitti jaawee gale. Obboleessa koo wanta tokkoon si gorsa. Dursiitii antiibaayotikii fudhadhu. Kun utaaloo qofa si qabsiisa miti. Akka garaacha keellee si hin guddisne. Gorsa obbolummaa na gorsuu keef baay'ee galatoomi. Waa'ee Jarman Yuunifikeeshinii kaasuu keenyaan dura wanti dagachuu hin qabne tokko jira. Innis akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 1871 duraa kaasee biyyi Jarman jedhamtu akka hin jirredha. Bara kam duraa kaasee sin jedhu? 1971 irraa eegale. 1871 sin jedhu. Tole, 1871. Waggaa amma kanarris ta'a sirriitti na dhaggeeffadhu. Sana dura jechuun bara 1871 akkaataa teessuma lafaatiin naannoowwan 30 ta'antu jira ture. Naannoo kanatti lafa bal'aa qabatanii kan jiran Pershiyaa fi Awustiriyaa turan. Eenyuuf eenyuun sin jedhu? Raashiyaa fi Awustiraaliyaa. Raashiyaa utuu hin taane Pershiyaadha. Awustiraaliyaa utuu hin taane Awustiraadha. Yoo xiqqaate gaaffii tokko deebisine. Tole, nan deebisa. Maal yaadaa jirti? Siin. Waa'ee kun maal yaadaa jirti? Homa dhisi gara qo'annaatti adeemina. Hin ta'u. Inuma akkasitti na dhaggeeffachaa jirtu taanaan dadhabbii qofaa ta'a. Natti himi waa'ee kun maal yaadaa jirti? Kanaan dura si gaafadhee naaf hin deebisne turte. Maal na gaafattee turte? Walitti kan araaramne nama rakkoo kee ittiin mari'attu waan barbaaddeef qofadha. Kanaaf amma rakkoon kee furmaata waan argateef na cufuu dandeessa jennaan tolee yookiin immoo lakkinaan hin jedhe. Ukkaamsitee irra darbite. Ammas callistee ukkaamsitee darbuuf? Seenaa namicha dhaala abbaasaa argate tokko dhageesseettaa? Namichi warqii fi maallaqa hedduu waan qabuuf akka hattuun jalaan fudhanneef awwaale. Garuu eessatti akka awwaale otoo ilma isaatti hin du'e. Egaa ilmi isaa erga abbaan isaa du'ee booda mana tokko keessa jiraata ture. Jireenya mo'achuudhaaf baay'ee rakkata ture. Haalonnis isatti daddabalamanii baay'ee dhiphachaa ture. Haala kanaan guyyaa tokko istoovii banee otoo hin cufin dagatee deeme. Guyyaa guutuu hojii barbaadaa olee galgala yeroo mana isaatti galu manni isaa gubatee se'eeti. Baay'ee gaddee aariirraan kan ka'e lafa qotee mana ijaarrachuuf yeroo jedhu warqii fi maallaqa abbaan isaa awwaalee ture san argate. Argitee rakkoon tokko tokko eebba qabatanii dhufu. Rakkoon koos anaaf siif immoo araara qabatee dhufe. Agartee
waaqayyoon ni lolan jaallannis anaafati walollee haal walitti qabannee kanafneef rakkoo koo keessaan araara fide. Kunoo egaa lamaan keenya gidduutti araara buuseera. Ta'us garuu akkamittiin jirra? Akka riyaa qofaatti. Hundumti keessanuu akkam jirtu? Ofittan kolfee akkam jirtu yeroo jedhu nama biraatiif hojjechaa kan jiru natti fakkaate. TikTokii fi yookiin immoo YouTube'iif malee waan an ofii kootiif hojjechaa jiru natti fakkaachuu dide. Waan hundaafuu diyaariifis ta'u nagaa gaafachuun maal rakkoo qaba. Kun immoo diijitaal diyaarii kooti. Maqaa bareedaan baaseef. Inuma kana booda diyaarii waraqaarraa gara diyaarii diijitaalatti jijjiireera. Egaa diyaarii koo lamaffaarratti yaadannoo ani kaasuu barbaadu sobamuudha. Namni yeroo isin sobu maaltu isinitti dhaga'ama? Sanuu nama isin baay'ee jaallattan yeroo isin sobu. Yeroo waa isin dhoksu miira akkamitu isinitti dhaga'ama? Kanan jedhu Dooktar Ibbaan hin beektamu? Eeyyee. Eessatti beekteen? Isa dhiisiin fayyadu. Garuu namichatti baay'een siqe. Inni nama baay'ee hamaadha. Waan xiqqoo fakkaata. Garuu immoo anaan dhoksuu isaa maaliif isa barbaachise? Afachuu miirri inni anaaf qabu jijjiiramee wantoota karaa biraan fudhata jechuudha. Garuu immoo natti hin fakkaatu. Waan lamaan sodaachaa jira. Inni tokkoffaan jaalalaan Saamsooniif qabu badaa jira. Inni lammaffaa kan baay'ee na sodaachise immoo bakka isaa nama keessa koo seenaa jirudha. Onneen yeroo tokko jibba namatti uuma miti. Kan tuffanne kabaja. Kan ganne immoo surraatti godhee angeessee nurratti muuda. Yoomi. Sinajjeesa ilkaan keessirraa naqa. Tasgabbaa malee Maal taatanii? Yommuu wal buruqsitan hospitaala deemu. Achirraa immoo kanaaf immoo mana mala sirreessaa deemu. Kanaafuu tasgabbaa. Sinajjeesa. Amma kun hunduu balleessaa keeti. Botoon sitti immoo as iddoo kanatti wambadee magaalaa nu saamsifte. Maal taatan? Asitti wambadee magaalaa nu saamsise. Baay'ee nama gaddisiisa. Waa ishee kana qabadhaa. Tarii biyya keessanitti ittiin deebi'uuf sin gargaara. nuti qonnaan bultoota malee kadhattu miti. Yoo nu liqeessitu ta'e maallaqa sirnaa nu liqeessa. Hojjannee isinii deebisa. Yoo isiniif liqeessine boodessatti argannee isin hirkaa fudhanna. Jechuun wabii maaliitiin isiniif liqeessine? Nuyi dunkaana keenyaan meeshaa dabalataa bituu dhufnee asitti wambadeen nu saamteeti malee biyya keenyatti qote bulaa adda duree. Biyya keenyatti nama dhiisaati loon keenyatti wabii walii dha. Akkas taanaan maaliif michuu wabii irraa liqeeffattanii? Eenyurraa? Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaa michuu wabii irraa liqeeffachuu ni dandeessu. Eeyyee, baankiin Hojii Gamtaa Oromiyaa qarshii 50,000 amma qarshii 300,000 isiniif liqeessuu danda'a. Amma wabii malee hin ta'u nuun hin jenneesin. Eenyu wabii nuu taare? Michuu wabiin wabii tokko malee eeyyama daldala keessan fayyadamuudhaan bilbila keessan fayyadamtanii liqii liqeeffachuu dandeessu. Baga kunumti nu hafte. Michuu wabii. Abasmu. Nabari dodu sochoa. Tabashi tamara. Yeroo tokko onnee fi sammuun koo wal falmu.
ati ofittuudha. Saamsoonitti kan dhiyaateef hirummaa isaa laaltee jabina inni lola keessatti qabuuf isa jaallatte. Kana booda akka inni nama reebuu hin dandeenye waan beektuuf irraa fagaattee naan jedha. Onneen koo garuu miti naan jedha. Gara yoomitti dambali'aa jirta. Inni lola waan jaallatuuf osoo hin taane jaalala kennee fudhachuu fi sirriitti nama kunuunsuu waan danda'uuf gocha isaa kanaan bocci'amteeti naan jedha. Kanaafuu ati nama jaalalaati naan jedha. Eenyutu sirriidha? Ani yeroo jaalala akkasii dabarsuuf guyyaan koo akka guyyaa murtii narraa fagaate. Naman jaalladhee amma ani jaalladhee na jaallachuu dhiisuun isaa rakkoo ta'uu hin danda'u. Warreen kana laaltan carraa koo guyyaa 80 kan taasise eenyu? Abaarsa maal jedhamutu naan ba'e? Isheen garraamummaadhaan yeroo jaalalaa waliin dabarsan yeroo natti himtu onnee koo keessatti inaaffaan akka dagaagee barteetti ta'a. Amma yoomiirraa fudhachuuf otoo ishee irratti ka'ee booda maal jedhama? Balleessaan kan koo qofa kan isheetis moo Saamsoonis hin dabalata? Giiftii irratti shira yaaduu dhiisee miti. Garraamummaa shar'aan ilaalu. Haaloo ba'uuf taanaan namni amma shammaatu hin jiru. Garuu jaalalli of jaallachuudha. Of jaallachuun immoo ofirraa eenyus jaallachuu eenyuufis dhiphachuu hin danda'u. Kanaafuu murteessee wanti seenee waraanni guddaa akkana eegu nan beeka. Tokkicha murteesseetti seenuu malee eegallaan wanti tokko nan dhaabu. Kanaaf immoo diijitaal diyaariin koo 11ffaan kun ragaadha. Yoo siif hin kennamne siif hin kennamne maaliif ittiin wallaansoo qabda? Yeroo baay'ee rakkoon kee wanta siif hin kennamne irratti dhaganatu wallaansoo ittiin waliin qabdu. Egaa waan naaf kenname namoonni jallinni sammuu isaanii keessa guute waan na jalaa fudhataniif ta'a. Erga sirraa fudhatame illee jalqabumaa kan kee miti jechuudha. Addunyaan keenya hattootaan kan guutamedha. Meeqan isaanii eegnee dandeenya? Gammee hattuun jiraachuu hin jibbiin. Poolisootaaf carraa hojii uumeera bara. Yeroo jalqabaaf hattuu ta'uu kee amante? Mormee beekamoo? Sirriitti malee. Eessatti? Hireenaaf dhiisi. Maali waan ati hin eegne sitti ta'e moo? Maalirraan siif dhiisa? Waan jalqabde hundumaa fi bakka eegalteerra. Gammee anaaf ree gidduu hariiroon biraan hin jiru. Oo, anattuu akkamiiti? Egaa si sobeera. Garuu moonatti sun murteesse. Kun amala hattuuti. Wanta godhu hundumaa security wanta ta'een hin godhu taanaan gidiraa keessaan baane keessa galaa jechuudha. Kanaaf ammoo waan akka security gootitti sitti dhaga'ama jira? Siin akkasitti hin fakkaatu? Hireedhaan si duras si caalaas akkan beeku hin dagatin. Hamaaf gaarii baay'ee waliin dabarsineera. Yeroo gaddaattis yeroo gammachuutti. Keessumaa immoo yeroo gaddaa isheetti anatu ishee waliin ture. Egaa namni immoo yeroo gadda isaatti nama waliin ture yoomiyyuu hin dagatu. Sitti hin fakkaatin. Inumaayyuu faallaa kanaati. Jechama haati hattuun intala namantuu jedhamu sitti ta'e miti. Namni hundumtu akkuma keessatti fakkaate baay'ee dogoggorteetta. Bokkaa yeroo roobuuf jiru namni hundumtuu dibaabee qabatee manaa ba'a.
Egaa bokkaan caamee booda garuu dibaabeen sun ba'aadha kan inni ta'u. Jaamaa yeroo argu jalqaba ulee isaadha kan inni gatu. Ibsaan yennaa badus namni hundumtuu jalqaba dungoo bobeessa. Egaa ibsaan dhufee booda garuu fiigichi keenya jalqaba irratti dungoo sana dhaamsuudha kan inni ta'u. Argite amallee ilma namaa akkasi. Yeroo rakkannetti nama nu gargaara. Yeroo kufnetti immoo nama dhaabbatanuuf ta'e gatuun agarsiistuu namummaa keenyaati. Yagadhiisi. Waan ilbiisa kana amma akkasiin geessuun naqee itti agarsiisa. Tasgabbaa Saamsoon maal taateeti? Waan tasgabbaa waan inni na godhe ilaali. Deebiteetti ilaaluun kee maal akka inni sitti fidee dhufu beektaa garuu ofi. Abbuun haraadhe. Saamsoon gurmuu na gadhiisi. Yoo itti ilaaluu barbaadde galgalee iddoo namni tokko hin jirretti eeggadhuuti itti ilaali. Mee fuula koo ilaali. Waan isaan na godhan ilaali. Ilaa Saamsoon utuu jikoo ilaalu aduu soofaa kanaan nama wajjin ooltee dubbiin taane keessa akkatti galtu hin barbaadu. Maalidha? Maal taatan? Na gadhiisi. Kunoo amma deemaniiru. Sitti tolee? Maalidha moo maal taate? Timmoo na dhiisi. Gurmuu maalidha? Maal seetee jiitu? Ijoollee daree keessanii naatiif caalaa. Duraan wal lolaniiru natti fakkaata iddoo namni hin jirretti kun eeggatanii rukutanii. Maal? Naatiif caalaa? Yeroo akkanatti isa rukutan ati dhaabbattee ilaalaa turte moo? Beektamni jiitu. Inspektar Simbooyoo nama hajji warreebdan ji'a jaaf isiniin isaa itti turte. Garuu anis bukkeen immoo ture. Egaa isaan rukutaniidha kan hin qaqqabne. Ilbiisonni kun ani halkan isaanii irraa harcaasuudhaaf ka'u wanti gowwaan kun dhufe dhaqa. Malee amma inni dhufutti callistee reebamaa turte Saamsoon. Jiitu maal jechaa jirti? Lolaan taaniif mana adabaa galuu qaba moo mucaan? Kottaa macabbiin sii godha. Dhiigni yoo keessatti dhangala'ee moo rakkoo biraa fida. Kanaafuu kottu. Marri kana booda abbaan barbaade yoo afaan sitti banee callisteet ilaalta jechuudha. Dura baay'ee aariin ture. Garuu moo gaafan taa'etti yaadu. Lola dhiisuun koo waan booda irraa natti dhufuun jira. Marri akka dabeessaa harmee kun haa qaqqabi jettee fiiguu fire. Hidhamuurra kana wayyuu jetteeti. Obboleettiin koo haadha sabbaa siin qabu. Ana qofa dhaqbar kan ishiin qabu. Inni akkuma bara. Ifama osoo hin beekin. Miira koo sekendii muraasaaf to'achuu dadhabee obboleettii koo miidhuu kana naaf hojii. Madaan kun cabbii kanaan fayyuu danda'a. Hidhamuun koo garuu obboleettii koo qofummaa irraa tasuma ishee oolchuu hin danda'u. Kanaaf iyyuu obsa shaakaluun qabu. Maal hin calliste bara? Homaa miti. Yaada sirrii miti moo? Yaada sirriidha. Sinajjeesa ilkaan keessirraa naqa. Tasgabbaa malee. Tasgabbaa malee maal taatani? Yoo wal buruqsitan hospitaala deemtu. Achirraa immoo kan hafe immoo mana mala sirreessaa deemtu. Kanaafuu tasgabbaa. Sinajjeesa. Amma kun hunduu balleessaa keeti. Otoo sitti immoo as iddoo kanatti wambadee magaalaa nu saamsise. Maal taatan? Asitti wambadee magaalaa nu saamsise. Baay'ee nama gaddisiisa. Waa ishee kana qabadhaa. Tarii biyya keessanitti ittiin deebi'uuf sin gargaara. Nuti qonnaan bultoota malee kadhattu miti. Yoo nu liqeessitu ta'e maallaqa sirnaa nu liqeessa. Hojjannee isinii deebina. Yoo isiniif liqeessine boodessatti argannee isin hirkaa fudhanna. Jechuun wabii maaliitiin isiniif liqeessine? Nuyi dunkaana keenyaan meeshaa dabalataa bituu dhufnee asitti wambadeen nu saamteeti malee biyya keenyatti qote bulaa adda duree. Biyya keenyatti nama dhiisaati loon keenyatu wabii walii dha. Akkas taanaan maaliif michuu wabii irraa liqeeffattaniiru? Eenyurraa? Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaa michuu wabii irraa liqeeffachuu ni dandeessu. Eeyyee, baankiin Hojii Gamtaa Oromiyaa qarshii 50,000 amma qarshii 300,000 isiniif liqeessuu danda'a. Amma wabii malee hin ta'u nuun hin jenneesin. Eenyu wabii nuu taare? Michuu wabiin wabii tokko malee eeyyama daldala keessan fayyadamuudhaan bilbila keessan fayyadamtanii liqii liqeeffachuu dandeessu. Baga kunumti nu hafte.
ምቹ ወቢ አባስሙ አርገበሬዶ ሰጫጅ ከባሽ ተመለስ Ani gaaffii kootu na gaddisiise. Maal jettee gaafatte? Fuulli isaa diddiimatee gaafa argu akka lola ta'e bareen nama meeqatu sirkutee nama meeqatu sureebe meeqa taanii sikkee bubuusan jedhee gaafan gaafadhu an akka yaadutti nama 8 yookaan 9 naan jedha jedhee neeke. Gaafan jedhee gaafadhu naatii fi caalaadha naan hin jedhu seetan gaafatu natti dukkanaa'ee lafa lixuun dhabe. Haggaa wayi. Kana caalmaa waan hafuuftu hin qabdu? Hafuuftu. Kunomaa tokko hafuufuuf hafuufamuu hin qabu Saamsoon. Hundumtuu baraniiru. Naatii taanaan qallina isaa keessa darbee nama kaalsii dhiphisee uffatuudhaan. Qallinaaf yoo ta'e immoo Saamsoonis warra qallaa jedhaman keessa nama ramadamuu dabara. Inni onnee qaba ture jechuun yeroon beekutti onnee akka biddaa qaba ture. Tole, caalaadhaan immoo maal jechuuf? Caalaan furdaadha. Jechuun onneen isaa sisuma nuyi beeknudha. Garuu nama hoolaa baqatedha. Dhugaa kootu bara dhugaa kun isiniin jechaa jira bara. Hoolaan sun maaliif si ari'ee hoolaa sana maaliif baqatte jedhee gaafan gaafadhu. Inni hoolaa miti. Utuu inni mana ispoortiiti ispoortii hojjetuun arge namadhaan jedhu. Kanaaf namoonni akkasii Saamsoonii rukutan gaafa jedhan akkamitti bitaanatti hin galu. Ijoollee akka dungootti hafuuftee hafuuraan balleessuu dandeessu Saamsoonii rukutan gaafa jedhanii annaa ajaa'ibe. Wanta tittakkinan. Si dhiibna waan asii sodaadhe sitti fakkaate? Durumayyoo irratti humna qabda. Maal gochuu? Homaa miti. Jechuun yaada kana irratti maal jettaa? Yaada qabdaa jedhee si gaafachuuf. Afachuu namni gaazexeessaa ta'uu hin danda'u? Siif wayi. Maal yaaddeeti? Ani gaazexeessummaan ni shaakalaa jira. Inni maal tokko afachuu? Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya Saamsoon akka durii miti. Garaa keerraa nan kabajne. Keessa keetii nan jibbine jedhee lafaa kee namni kaleessa nama reebaa ture sun har'a garuu akka kaleessaa miti. Abbaan barbaade lafaa kee afaansaa itti haqataa jira jedhanii jiraattonni magaalaa Finfinnee tokko tokko eeruu isaanii nuuf kennaniiru. Kanaaf dhimma immoo abbaarraa qoratu waan ta'eef akkamii wanti kun dhugaadhaa jennee gaafachuudhaaf Saamsoon asuma istiidiyoo keenyatti affeerree jira. Kanaaf turtiin keessan nu wajjiniin haa ta'u. Egaa Saamsoon wanti haasa'amaa jiru kun dhugaadha moo sobadha? Maal jettamee ati? Wanti haasa'amaa jiru kun dhugaa miti. Amma hordoftoota keenyaaf dhugaa kana ibsuudhaaf yaalla. Dhuguma dheeraa dhaggeeffataa kun.
Akkuma beekamu haadhaaf abbaa koo erga koovidii ajjeesee booddee ana obboleettii koo malee homaan qabu. Isheen sana malee homaan qabu. Anaaf lolli salphaadha. Umurii koo hanga ammaatti nama lolaan as ga'e. Amman kana hundumaa raawwachaa ture keessatti wanti inni hubanne garuu akkam baay'ee of jaalladhu. Simboon kana booddee nama loltanii argamtanii jennaan isinis dhagaafa isheen jettu baay'ee rifadheen ture. Ana tun hidhamee obboleettiin koo maal taate? Waan isin ajaa'ibu kanaan dura akkasitti yaadeen beekun ture. Namni hidhamee yakkamaadha. Yoon hidhame obboleettiin koo obboleessa dhabuu fi qofummaa qofaadhaan miti kan isheen miidhamte. Qorqalbiidhaan miidhamte. Obboleettii yakkamaa jedhamtee waamamte. Obboleessi ishee namaa loleetidha kan inni hidhame. Abboo baga hidhame. Obboleessi obboleettii isaatiif iyyaanne gatii maalii qaba? Maal jedhanii yeroo fakkeenya nama hundumaa gaafan ta'u isheedhaaf iyyaadha. Kana irratti lolli hundumtuu immoo injifannoo fidee dhufu. Ija namaa jaamsutti ilkaan kee dhabuu dandeessa. Waaqayyo sitti agarsiisu. Inni illee jira. Seekondii muraasaaf miira kee to'achuu dadhabdeetu amma qaama miidhamaa taates umurii kee guutuu kan si waliin rakkatu eenyudha? Obboleettii kee. Yaada egaa utuun gaaddisa ta'uu fi qabu gaafan ba'aate. Barreeffama taaksii tokko keessatti hin dubbisee na yaadachiiftan. Shoo buruqxee mana yaala. Yoo buruqsite immoo mana adabaa galtaa. Kanaafuu tasgabbaa'e kan jedhu ture. Dhugaadha. Lola keessa bu'aan argamu tokko iyyuu hin jiru. Bagayyuu qaba. Galanni kan inni Inspektar Simbooti. Dhugaa guddaa kan akka nu hubadhuu fi irriba keessaan akka hin dammaquuf na gargaara. Kanaaf iyyuu har'a hunda keessan duratti waan tokko galuun barbaada. Guyyaa har'aatii kaasee qofaa kan taate hambaa fi bakka buutuu maatii kooti. Yaadannoo haadha kootii fi abbaa kooti. Pookittii kan taateef jedhee hammam yoo rakkadhe illee kana booda obboleettii kootiif jedhee harka koo nama kamirratti illee ol hin kaasu. Nama loluu mitiitii yoo namni jecha barbaade naan jedhillee jechatti hin deebisu. Maqaa obboleettii koo naaf eegi waadaa nan galu. Ani garuu gaafa tokko hin qabu. Yoon ani rakkoo keessa jiraadhe yookaan ammoo dhiironni yoo na rakkisan nama na gargaaruu danda'u moo Saamsoon si qofa yoo ta'e namoota isaan sanaatiin ni loltu moo ni loltu?